ما أبغى جباتا سوتا دبي ملي ما بكنا كاتا سيدرا سوجرو سيادي راني هربي كجنا نانجران كوداني هربي كجنا نانجران كوداني أنو تدبيرا كبين كوداني وصول منجدين إنسان كودانتا وصول منجدين إنسان كودانتا يا دونكي نجمي أنا تجباتي نريفتي كوباتي أتودي بوبكاتي هنداب غرا لافتا هنداب كنا هرتا نريف تهدي مونكي غرا نبليسا نريف تهدي مونكي غرا نبليسا وصوت كنجرين إنسان كدنگيسي أنو جال اللي قلبي كو مديسي أنو جال اللي قلبي كو مديسي نريف تهدي مودا فكم دنديسي قبرو تربيتي فأدبه بناسا نامسا كو نغهي واسطي حساسا نامسا كو نغهي واسطي يا شهر رمضان ما أبغى جباتا سوتا دبي ملي ما بكنا كاتا سيدرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجنتو صرتو داموس بايتي كدران وهرا إن شاء الله كما بركة من والقري والحري ورقدان نرى سياسي ولا لغة بابدودان إفبرود إستيه إلالين كمكو لبدوس جبال وترد وترد قام في قلمة كينتي أكتتافنو كانوا غرغارو وما تدري جبال قامكو يوكان ترد قامكو جتو جبال قامكو أبدين كتتيني قرصة جت ولد في نجر إن شاء الله تكيسي ميا كولا لوتي الرامة تدريسي إيجاسي ديسي بودا أكمل جبال شو كم نوجنو جمي أكمل دندو كم نركنا كيس جرو إن شاء الله ولله لا يجوام بروفة فوق كرورة كنا إلى الليجو إن شاء الله ترى قامكو وتون تمرني إرجمكو بهي أكوام ملكاهني قلمكن كو جهي لك يا قلبيكو يا إسا تأوفيتو ما ليرون هجيك بكو ناسيتو ما فرفنا عن جتا كمت الرفا ديرفوف وانباي النهفا يرون كوتو أما يرون اتفيقو يرون وانجوركو مانين دهديقو ملي يرون اتتاوف تيسو إني دفا بري يرون ندفا بري كدبيكو كيسو دانوموس بايتي قدران كوهرا والقوري والهري بورو قدانا نرى إفا برو ديستي هنلالين نمكو دات أبدوس جباتو تردو كامكو دات أبدوس جباتو تردو كامكو إن شاء الله بولينتيا ونكون أكاسين سات في ملء كامل كنا دبين بيكو فتيل لي تعين بيكو أبدي مرچون كم دبي هذا لالون كم نوي شوبلين كنا بيا نما جرو كيسة تود برتوتا كم مكان تانا لتشا ولا دبرتوتا جرو هاي دبرتوتا ترجع كاسا جرو قرو متدرج دبرتوتا قفلين لالتو مالني أبدي مرچون كبانو دبو دندنا دوغادا humna kenna ol ba'an nun dandeenye nu baay'atamuu danda'a. Ba'aa kana ulfaatina ammaa duuntaane ulfaatina kana keessa maaltu bal'ina boruutti nu baasaa isa jedhu tilmaamuu qabna jechuudha. Yeroo tokko yeroo itti abdii murannoo jiraachuu mala. Garuu qaama keenya himuu qabna. Waan adda ulfaatina kana baadhannuuf waan humna keenya olii kana baadhannuuf beekuu qabnaa jechuudha. namni tokko hojjetee dadhabee mallaqa sargannee keessattuu dubartoonni gara laafina keenyaan wajjin yeroo itti dadhabbiin keenya waan nun beekne dhumatullee jira. Waan nun beekne jechuun ni beekna nama rakkate nama biraa rakkoo baafnee jirra. Garuu rakkoon sun nama sanitti sitti mul'achuu danda'a. Ati beekuu dandeetta nama ati rakkoo baaftee mul'achuu dhabuu danda'a jechuudha. Waan salphaan nama san gargaarte ta'uu danda'a. Garuu maal godhee waan dalageenuu maal hojjedhee waan dalageenuu maalirra gahee jettee qaama kee dadhabsiisuu yaadin. Haga dandeetti tirachuudha.
haga dandeette jajjabaachuudha. Galma gahuu ni gaha jettee tilmaamatte gahuu dhabuu malta. Garuu karoora kan kee diiguu hin qabdu. Sababa maaliif? Sababa galma gahuu qabaattu. Dungeenne yeroon ati karoora godhattee si harkaa hafeef. Namni tokko yeroo mana bahu yookaan waggaa 2 yookaan waggaa 3 mana ijaaradhee yookaan maal bitadhee maal godhadhee gala jedhee yaadee karoorfatee mana baha ta'a. Sun yeroo sanitti yoo milkoofne yeroon kan kee achumarra gabaabbataa jechuu miti. Sun kan milkaa'uu dhabeef yookaan ati waa balleessitee amma dhuguma dubbachuuf dubartoonni mana arabaa keessa dalagan hedduu wanni isaan godhanillee wanni isaan balleessanillee yookaan ofii bayanii akka barbaadan uffatanii akka barbaadan nyaatanii akka barbaadan dubbatanii duun taane maatima isaanii irratti ta'a. Kunis kana ta'ee osoo jedhuun garaa danda'uu dhabuudhaan kunis sarrakkadhee kabaratu kabarsiisu jiraachuu malti haadha abbaa isii gargaaruu malti waan tokko malee hin dhumanne jechuu yeroon ati karoorfatte sun galma sii gahuu hin dadhabne garuu akka danda'ameen deemuu qabda. Galmi kan kee waan kaleessa milkeessuu dadhabde irratti xiyyeeffatee dhaabbachuu hin qabu jechuudha. Hayyee aartee yookaan waggaa ganaa hojjedheera gaafsanuu waan tokkooyyuu naan milkoofne amma maal hojjedha jettee mee kakaatee harka duwwaa galtu yoo taate karoora kee godhattee dogongora kaleessa sanuu hin goone sanuu hin sirreessine jettee aartee haga deemuu qabdu duun deemne yoo hafte rakkoon si mudatu isa yoo atirraa dhaabbatteeti malee yoo daladdeetee miti. Biyaansi yoo daladde waan kaleessaatii wal bira qabdee akka kaleessatti waa balleessuu dhabuudhaan waa sirreeffataa deemuu dandeetta, waa tolchaa deemuu dandeetta, waa hojjechaa deemuu dandeetta. Yoo dhaabbattee garuu dhaabbatte jedhama namni si gargaaru hin jiru. Keessattuu namni biyya namaati yoo galee waan ati waa hin qabne se'u namni kamuu. Ati harka duwwaallee gale miliyoonara si se'ani. Warra ati kaleessa gargaaraa turte yookaan warri gargaarsa keetiin si caalan. Ati asitti mana arabaa keessa teettee isaan gargaartee isaan si ol ta'an ati gargaartee isaan bakkooyii geessite ka baratu haa ta'u ka biraa haa ta'u ka daldalu haa ta'u bakkooyii geessite miliyoona yoo qabaate ati waan miliyoona 2 qabdu itti fakkaata. Maafiisitu gargaaree nama sangalmati gaytee malee ati harkaan qabu jettee yoo nama amansiifte namni si amanu hin jiru jechuu. Sababni isaa asitti ati humna kan kee sila bakka ofii keetii godhachuu qabdu namni kan kiyya rakkatini rakkina kaleessa keessa tartee dhufte ka biyyaa waan beektuuf rakkoon biyya keenyaa akkam akka ta'e waan beektuuf namatti garaan jabaanne as dhuftee daladdee birrii harkaa qabda gargaaraani turte. Irratti gargaarte sun ammoo ati waan irraa hafee yookaan tirfii qabaattee isaanii kennite malee waan qabdu hunda fuutee waan kenniteef hin se'uu jechuudha. Kanaaf ati ammallee ima deemaarta tirataa jira qaamni kee hin dadhabne hin teenne dadhabus hin teenne ni dadhabda. Garuu dadhabdus hin teenne kaayyoof karoora kan kee kaleessa san uf duraa qabda garuu abdii murachuuf taata. Sababni isaa haga ammaa hojjedhee namaaf malee ofiif hin jiraanne kana booda hojjedhee eessa gaha inni jedhu sammuu kan kee keessa jira. Hadharraa yoo eegalte wanni daangaa qabu wanni daangeffamee hafu tokko namni gaafa du'e malee gaafa jiru waa daangessuu hin danda'u. Kaleessayyuu namaaf jiraadha yoo jette gaafa amma harka marattee teette harka namaatiif deebitee namni si jiraachisaa jechuudha. Ati namaaf jiraatte miti akka namni si jiraachisuun ammoo gammachuu jireenya kee keessa mustahiin siin kennu. Haga feete abbaati kalee gargaaraa turte haa ta'u haadha kee haa ta'u. Gaafati deemsa kan kee dhaabdee waan ati hin dandeenyetti waan ati harkaa hin qabnetti sababa kaleessa wanni marti si milkaa'uu dhabeef deemsa kee addaan murtee jechuu deemsa kee dhaabde sammuun kan kee gammachuu dhaaba jechuun hin danda'ama. Sababni isaa harka namaatti deebite ati takaleessa harka kan kee namni ilaalaa ture adeemsa kee sammuun kan kee tirannaa isaa yookaan adeemsa isaa waan dhaabeef namni harka kan kee ilaallatu wayya malee ati harka namaa ilaallatu hedduu nama gammachiisu argattuuyyuu jechuu inni si gammachiisu ka hojjettee namaa kenniti san. Dhugaa dubbachuuf hangama kiyyaan ka ofii kiyyaa yaani nama eeggadhee namaan kana naa kennaa jedhaa ooluu irra silaa hojjedhee faayidaa kiyyallee yoo natti hafe qabaadhee kan nama gargaare ture na gammachiisa.
Kanaaf obboleeyyantii oduu fayyaa qabnu biyya namaa yeroo jiru tanatti namni abdii muratee aaree wanni hojjetee fakkeenyaaf dubartoonni irra caalaan miidhaan dubartoota keenya baay'ee waan ta'eef dalaganii faajanii dadhabanii asiin obboleessa asiin obboleetti asiin haadha asiin mana ijaaraniif asiin maal godhaniif mallan isaanii yeroon isaanii ni deemte waan ta'eef harkaa dhumate gaafa isaan dadhabanii qaamni isaanii dadhabee tirachuu dadhabee harki isaanii duwwaa hafe warri isaan kaleessa isii duuba hiriiran isii fafoo deebi'anii isiin duuba dhaabbatte namnis garagalee duuba keettis ilaaluun jiru obboleettiti. Ammallee yeroo ni qabda. Harka duwwaa galtee biyya biraa asii kaatee ammallee deemtee deebi'uu irra bakkuma jirsanitti biyaansi karoora keetiin sagantaa keetiin waggaa tokko haa ta'u waggaa lama waan kaleessa baasaa turte sanirraa barumsa fudhattee sammuu kee cinquu duun taane jijjiirama fudhattee jijjiirama wayii yaani barumsa uf cinquun waan balleessanirraa gorsas fudhatanii ofillee dhiphisanii gorsa ka fudhatan waan kaleessa balleessan san dhaabanii karaa poozitiivitti deebi'anii yoo jijjiirama sanirraa fooyya'an of dhiphisan ammoo yeroo hundaa ta'anii kaleessa akkas godhee anadha maal godhuu danda'a kaleessa akkasi balleessaa dha jiramni tokko yoo fiduu hin danda'u jennee yoo sammuu keenya dhiphifne inni kun karaa of miidhuutti jechuu jijjiirama waan kalee balleessanirraa of miidhuuf of fayyaduun illee jira of fayyaduun waan kalee balleessanirraa deebinee sirroofnee sirriitti deebi'uudha of miidhuun immoo teennee waan kaleessa yaadaa oolle waan kaleessa balleessine san qofa yaannee an kaleessa akkas godhee hadhallee wanni an jijjiirama fiduun jiru jennee sammuu keenya amansiifnee sammuu keenya cinquudha. Kanaafuu jireenyi biyya addunyaa yeroo tokko ol yeroo tokko gadi garuu waan harka keenya keessa jiru waan sirreessuu dandeenyu sirreessuu danda'uu qabna. Karaa kamiin rabbiin kadhannee waan kaleessa karoora malee yookaan tartiiba malee baasaa turre san karooratti godhu akka itti baafnu nama baafnuuf bakka itti baafnu yeroo baafnu kana hunda tilmaama yoo keessa galchine wanni hin jijjiiramne hin jiru. Rakkataa gargaaruun mataan isaa haadha kan kee abbaa kan kee kaleessa rakkataa turan kaleessa kan nama keessa gabbayanii dhaban yookaan kan mana keessa seenan hin qabne yookaan kan nyaataa dhugaatii isaaniitu garaa isaanii hidhatanii bulan warra san gargaaruun mataan isaa jijjiirama guddaan sammuu namaa keessatti waan nama gammachiisu. Maafii haati tantee balbala namaa dhaabachuu dhabuun haati tantee waan tokko rakkachuu dhabuun haati tantee mana gaarii keessa taa'uun tokkoffaan gammachuu sammuu teetiiti ilmi kamuu keessattuu ilmoon dubartii rakkina haadhaan dandeettu waan ta'eef. Gara jabina haadhaan qabdu waan ta'eef jijjiiramni sunuu jijjiirama guddaadha. Garuu namni yoo of jijjiire jijjiirama ofii fide itti fuufinsaan jijjiirama haadha abbaa ofii illee fida. Ati mana haadha abbaa keetti galtee umrii dheeraan jiraattu garuu yoo haala gaarii si mijaa'ee waan gaarii qabaatte haadha abbaa kan keessi bira dhufanii illee si waliin jiraachuun hin danda'amaa jechuu danda'amu isaanillee milkeessite ofillee milkaa'u yoo ta'uu baate immoo jireenya sammuu kan keetiitti adeemsa kan kee dhaabuun qabdu jechuu tirachuu qabda galma kee agageettutti. Keessattuu amma dubartoonni yeroo ramadaanaa kana dalagaan akka malee jabaatti beekamaadha. Dalagaa jabaatu sana mana arabaa seentee kalas nagaa dalagaan tunis hin jabaatti jettee dhiiftee yoo kabaatu taate dirqamaan sin dalasiisan garuu wanni sirraa hafu maali karoora ati qabattee deemtu jechuu hajaa ati qabdu jechuu inni sun sirraa hafa. Sammuu kee amansiiftee haga dandeetturraa haga humni kee danda'een immoo yoo daladde karoorri kee kaayyoon kee adeemsi kan kee wanni ati itti deemtu immoo galmasii gahaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan tiyya tiradhu qaama koo mata duree isaa wanni jedheef keessattuu amma ijoolleen dubartoota haa biyya arabaa jirtan hundi isaanii warra umriin isaanii akkuma tirannaa keessa jiru jechuun hin danda'e adeemsuma tirannaa keessa jiru dadhabbii irraa jechuudha. Qaamni isaanii of jechuu irraa dalagaan itti baay'achuu irraa wanni garagaraa sammuu isaanii keessa wal ga'e yaadni sammuu isaanii keessa jira. Yaada haadhaatu jira ka ijoollee qabu yaada ijoolleetu jira ka jaarsan gargar jiru yaada jaarsaatu jira yaada jijjiirama adeemsa jireenya isiitu jira jechuu kan yaadni kun marti kophummaan itti jira. Mana arabaa keessa teettee jechuun hatta kan nyaanni kee adda kan nyaanni kee kushiinaa keessaa mana tokko rabbi laaffiseef malee kun hundi yaada mataa isiiti. Kun isii hir'isee jira isii huqqisee jira akka tirattu isii godheera tiradhu wanni jedheef ka dhaabatirra ka tirate wayya waan ta'eef
kadhaabatee dadhabe jettee yoo gadhaabatte galman geettu garuu dadhabdullee yoo tiratte ammoo ni turta malee ni geetta bakka wayii jechuudha. Kanaaf sadarkama tiradhuu itti jennu keessa jirra jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaa jirru dadhabbii irra girgiddaa mana Arabaa dhiquu hojii isaanii dalaguu suni yaada cinaa harka parsentii 150 dalagaa mana Arabaa 150 ammoo dhiphina kuphummaa fi biyyaa bahuuf karoora deemtuuf cinqamuun mataan isaa akka tirattu nama godha jechuudha. Namni biyya keessa jiruuf ijoolleen dubaraa biyya keessa jirtuuf ijoolleen dubaraa biyya Arabaa jirtu sammuun isaaniitiif humni isaaniitiif dandeettiin isaan waan tokko qixa sirriitiin yaadu tokko miti. Cimina qabdi ijoolleen dubartii biyya Arabaa cimina qabdi. Namni akka isaanii waa danda'u hin jiru, namni akka isaanii waa baadhatu hin jiru, namni akka isaanii waa obsu hin jiru. Takaleessallee haadhaaf abbaa ofii akka barbaadate dubbattu. Ta keessattuu haadha ofiitiin ergamne, ta keessattuu bakka cifti waliin kaane, ta hirribaa faati mataa gubbaa isii dhaabattee ka'inaa nyaadhu ka'inaa dhugu jettuun hadda alaarmii guuttattee silkii isirratti alaarmii guuttattee alaarmii isii sun uduu sa'aatiin isiin guuttattee hin geenne ofumaa sammuu isii alaarmiitti ta'ee 10 lafaa birarraasa. Ni beektani. Maal mana namaa jiraachuutu itti dhagahama. Itti gaafatamummaa qabaachuu itti dhagahama. Hojjettu malee hin argattutu itti dhagahama waan ta'eef uduu nam tokko balbalatti hin dhahin. Sammuun isii balbalatti dhoofte jechuudha yeroo hunda. Uduu namni isii waaminna waaman jettee 10 awwaatti. Ka haati isii yookaan abbaan isiitu uduu irra dhaabatee waamaa oolee jalaan awwaannee jechuudha. Kuni maal adeemsa jiramaa ka biyyaa si baasetu kana si godhaa jechuu. Kanaafuu dadhabnullee waan feenillee taanu dhaabbachuu irratti rachuutu irra nu wayya. Ka tiratetu galma gaha malee ka dhaabbatee miti. Ka dhaabbate akka dhaabbatetti hafe. Biyya kanaa yoo galte hojjettee jiramuu hin dandeettu dhaabbatte jechuudha jedhee ibsaan jiru. Biyya kanaallee yoo galte hojjechuu dandeetta. Biyya kanaallee yoo galte jira mataa isaa qabaachuu dandeetta. Kanaaf obboleeyyan kiyya waan jiruun tirachuu qabna, abdii murachuu hin qabnu, waan dalannu keessa karoora baafannee deemuu qabna. Abdii murannee harka marannee taa'uu irra tirannee suuta deemnee haga dandeenye karoora kennamuu dhakkaallee milkeessutu irra caalaa isiniin jedha. Kanaaf inshaallah yeroo biraa yaada biraa waan wal fakkaatuun haga walitti deebinutti ana obboleettii teessan Aishaadha gola dubartoota irraa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.